Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota mana kanaa kan taatan hundi keessanuu yeroo darbee kutaa sadaffaa isaa irratti asoosama waadaa gargar cabe kan jedhu irratti boontuun abbaa warraa isii hojii hojjechuudhaaf gara magaalaa Asoosaatti imala deemtee ilaaluudhaaf yookaan hubachuudhaaf gaafa jettu seentee magaalaa Asoosaa keessatti mana boonaan jiraatu deemtee dubbistee achirratti kan jedhu irratti dhaabatee inni itti aanu kutaa arfaffaan isaa irraa boontuun maal taati laata kan jedhudha. Kanaaf yeroo sanatti gaditti baatee haati manaa isaa lammaffaa kan magaalaa Asoosaatti wal arganii wal baran Deelloo nama jedhamtu san irraa gadi baatee karra boontuu irraa bantu boonaanis bakka hojiitii Deelloon dawwaltee fi in dhufee hojii isaarraa keessummaa si barbaada jettee yeroo isheen bilbiltee fedhu in dhufee yeroo dhuftu irrifate ulaarra yeroo ga'u boontuu ishee gaafa jireenya ijoollummaa ishee gaafa yuunivarsiitii Madda Walaabuu barachaa ture jireenya ijoollummaa irratti waliin dhamdhamachaa rakkoo meeqa waliin dabarsan ulfa garaa buusee garaa kana duubaan geessee furdattee haalaan kan namatti toltu taatee ulaa dura dhaabatte isa eeyti. Boontuu moo boontuu miti? Kan warra jaanjaawwii keessatti dhiisee dhufe sana moo ishee miti jechuudhaan abjuu itti ta'ee afaansaa qabatee waan jechaa yeroo wallaalu Deelloonis ija keessa laaltee kan magaalaa Asoosaatti wal baran har'a isa duukaa jiraachaa jirtu maal taatee boona? Maalidhanni? Jechati ilaalchati ilaalaa jirtu kun maali? Maal taate jettee isa gaafatte. Innis maal waliif taatu jettee yeroo Deelloon gaafattu innis deebii tokko kenneef afaan keessa qaqqabachaa. Duraani gaafa Wallaggaa baa magaalaa Naqamtee keessa jiraannu haadha manaa koo turte. Har'a garuu miti eenyu boontuu turtee jedhee ganaa isee gaafata shakkii keessa. Yeroo kana boontuunis waan jechaa wallaaltee akkuma duraan garaanis tir jechaa lapheen isee dhaachaa deemu sanatti ofirra gadi teesse imimmaan ishee dhaanquu kan lakkuu kan karaa dhachuutiin gadi boosse waan jettu wallaalteetti. Duraanis gaafa Wallaggaa jiraattu keessa hudhama jireenyaa dadhabdee gara isa barbaachaatti daa'ima garaatti qabattee deemte. Har'as yeroo magaalaa Asoosaa geesse isa ijaan agartu argaan ijaa rakkoo ajaa'ibaatti ta'e. Isa arguuf kan dharraatu, isa arguuf laphee bochaa kan turte, isa arguuf baay'ee tokko kan rakkatte amma yeroo isa agartu rakkoon furmaata itti caalu ta'e. Kutaa shanaffaa isaatti boontuun akkam taati